Har'as anaafuu kuni gaaffii natti ta'a. Dhiira taatee umrii dargaggummaa keetti dubartii yookiin immoo dhalaa jaallattus ta'ee fuutuu ni dhabdaan dogongoradha. Akkanumallee dhalaa taatee filattee heerumuu ni dhabdaan dogongoradha. Haa ta'uutii garuu jaalalli yeroo nama qabu isa dhiiraadhaan ishee malee ishee dubartiidhaan isa malee jechuun karaa hedduu erga waliin imalanii booda haala amansiisaan taaneen kan isaa yookiin immoo kan ishee butamee tokko qofti otoo jaallatu otoo gororuu siifan du'a siifin maal ta'a yeroo jedhu arguun oolmaa jireenya jaalalaa yeroo hedduuti. Shamarranis ilmi dhiiraa hedduunis maaliif hin fuutu maaliif hin heerumtu jedhamee yeroo gaafatamu takkaa lapheensaa nama tokkoon madaa'ee waan jiruuf lammata madaa'uu dhiisuuf jecha jireenya jaalalaa fagootti sodaatee tarii carraan jireenyaa yeroo gabaabaa keessatti haala yoo mijeessitee fi otuu hin qoratiin hin hubatiin gadi fageenyaan hin seeniin yookiin immoo waliin bariin gaa'elatti jaalalatti seenuun gaa'ela dargaggoo fi shamarran hedduu ijaaramee qorumsa gurguddaatti kufanii keessaa bara kana kan ilaalaa jirrudha. Dhaloonni koo Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaa maqaan koollee yeroof haa hafu. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 4 qabu. Dhiira 2 fi dubartoota 2dha. Akkanumallee harka qalleessa nuyi jireenya gaarii jedhamu hin jiraannu. Harka caalaa jireenyi obboloota koo fi haadha koo kan inni irratti hundaa'u firoottan keenyaaf ergamuun kajeellee oollee kajeellee buluutiini. Haati kiyya abbaa kootti yeroo heerumtu abbaan koo nama jabaa nama hojii jaallatu irreensaa guddaa kan ta'e jaalala nama hedduullee kan qabu ijoollummaadhaan illee maallaqa hedduu kan horate qabeenya gurguddaa kan qabu ture. Haa ta'uutii garuu ijoolleen dhiiraa yookiin immoo abbaan manaan tokko tokko gorsa haadha manaasaa hin dhaga'u. Haati manaan dhiisi kan jette dhiisuu diduun galgala ofii harka duwwaa nama hambisaan jireenya haadhaaf abbaa koorraa ilaaluun ni danda'ama. Abbaan koo galgala yeroo hojiitii deebi'u hiriyoota isaa waliin mana keenyattis ta'e mana namaatti qumaara kaartaa haasa'uu jalqabe nuun jetti. Qumaara haasa'uu jalqabee waggaa 2 keessatti qabeenyi inni ijoollummaatii kaasee horate suuta yaa'aa dhumee anis ijoollee 2 da'eefiin hundaafuu kanaan booddee garamittiin deema jedheen wanti nyaannu wanti dhugnu mana keessaa dhibee rakkadheen isiniin illee dabaladhee daheen sin guddise nuun jetti. Abbaan koo harkisaa nama hojii ture. Jaalalli qumaaraa garuu namaa gadi isa godhee umrii dargaggummaarraa haga ammaatti haadha kootti maxxanee qarshii 10 qarshii 20 qarshii 50 mi'eeffatee dhugaatii haraqeef yeroo isa barbaachisu harkaa fudhachaa kadhataa jiraata. Obboleessi kiyyenni hangafaa dhiiradha. Gabaa keessa waa tokko ni dalaga. Abbaan koo gadi deebi'ee obboleessa koosa kanan laallee maallaqanni walitti qabate giphii yookiin immoo kiisii isaa keessaa ni hata. Yeroo booddee obboleessi keenya hangafa lafa qotee mana duuba bakka namni hin argine kaawwachuu yookiin immoo haadha keenyaan nuuf kaa'e jedhee haadha keenyatti kennatachuu jalqabe. Akkanumallee haati koo baay'ee rakkatti. Abbaan koo yoo maallaqa manaa dhabe yookiin meeshaa balbalarra jirtu uffata baasee ishee gurgura malee otoo waa hin fudhatiin darbeen rafu. Ani sadaffaa irratti dhaladha. Sadaffaa irratti dhaladhus waa'ee maatii kiyyaa firoottan koo hunda sirriitti nan beeka. Firoonni haadha kiyyaas ta'e firoonni abbaa koo abbaan koo dur qabeenya qaba waan na tureef amma of harkaa waan na dhabeef sirriitti ifaaf ifatti isa qoodu. Waan nyaattee ooltee bultuu hin qabdu kajeeltuu sanyii kajeeltuu jedhamuun arrabsamna. Kun anaan waanuma hundayyuu caalaa baay'ee qalbii kiyya tuqa. Mana barnootaa taa'een kana yaadu waanuma akkanaati. Maal godheen haadhaaf abbaa koof dabarsa jedheen dhiphama. Mana barnootaatii gara manaatti deebi'een tarii mana keenyaa wanti nyaatamu yoo hin jiru yoo ta'e mana daadolii koo yookiin immoo eessumeelii koo kajeellaaf hin deema. Har'a mana tokko yoo hin deemeeran ta'e bor immoo mana biraan deema. Obboleessa keenya isa hangafaatiin ala hundi keenyiyyuu deemnee kajeellannaa. Obboleessi keenyi inni hangafaa garuu magaala keessa naanna'ee namaafillee waa hojjetee nyaata malee tole jedhee mana firoottan keenyaa deemee kajeella
illatee nyaachuu hin barbaadu. Sababiin isaa immoo isaanis dubbii isaanitti dubbatan qalbii keenya tuqaam. Hangan of baree guddadhutti mana adaadolii kootiis ta'e mana eessumoolii kootii nyaata fayyaa nyaannee hin beeknu. Irraa hafaa kan bule kan hafe kanneen kana fakkaatan otoo ijoollee isaanii nyaachisee dhukkubsachiisuu baasii guddaa mana yaalaatti baasisuu kan danda'u nyaata foolii godhate faanuuf kennu. Rabbi gatee nama hin gatu mitiire filannoo gara biraa nyaataaf waan hin qabneef nun dhukkubsuu miti waa'ee dhukkubaayyoo ta'uu yaadiin nyaata sana nyaanna homaan taanu. Akka tasaa ta'ee garuu ijoolleen isaanii nu waliin nyaata harka jedhu sana nyaataniiru taanaan bulanii dhukkuba taayifoidiitiin qabamanii mana yaalaatti otoo yaalamanii argamnaam. Kanaan gonkumaa isaanis nyaanni nuuf kenname ijoolleen isaanii nu waliin akka nyaatanii hin barbaadanii. Qoodinsa maatiin jalqaban ijoolleen illee itti guddatanii yeroo jabaatanitti ijoolleen isaanii illee akkuma maatii isaanii nu qoodu. Wanta gaarii ta'e nuuf hin jaallatanii. Nyaata qofa otoo hin taane nuti uffannaallee kanuma isaan irraatii hafe uffannaam. Anaa fi obboloonni koo lamaan jireenya itti guddanne baay'ee ulfaataa ture. Obboleessi kiyya ani irratti hin dhaladhu immoo hojiillee waan hin hojjenneef nuun illee hojii xiqqooyyuu nu hojjechiisanii nyaata nuuf kennu. Isaan immoo yeroo hedduu otoo nyaatanii yoo irraan bahe malee deemi maal hojjettasiitii jedhanii ari'u. Bifa kanaan mana firaati mana keenyatti guddanne. Haati keenyi ni dhamaatii haraqee baasti garuu immoo guutuufi ofiillee sammuudhaan fayyaa qabeettii miti. Gama tokkoon abbaan manaan ishee yookiin immoo abbaan keenyin ishee aarsa, gama biraatiin immoo firoottan keenyi waan isaan nurratti godhan guyyaa guyyaatiin dhufnee waan isheetti himnuuf sammuun ishee kanaan fayyaa qabeettii miti. Ijoollee koo jettee yeroo hundaa nu qabatee boossi. Kanaan barnoota kiyya kutaa 7 gahee hanga kutaa 7tti manuma haadha koo taa'een baradhe. Kutaa 7 akkuman gaheeniif maatii kiyya haala kamiin dabarseefiin jireenya isaaniin jijjiira kan jedhu qalbii koo ijoollummaa keessaa ka'e waan na ta'eef haala kamiin maallaqa itiin biyyaan baan deemu argadhu barbaaduun eegalee. Kanaan mana barumsaatti hiriyoota koo tokko waliin gara fuulduraatti maal gochuu maal ta'uu barbaanna otoo wal jennu ani biyyaan baa deemuun barbaadaa maallaqan argadhu malee jedheen isaanitti hime. Akkanuma mucayyoon hiriyaa koo anis akkuma kee biyyaan baa deemuun barbaadaa maatii kiyyatu tolinaaf hin jedhu malee jettee natti haasofte. Kanaan mucayyoo kana waliin garee tokko yeroo taanu warreen kaan sooressatti heeruma baradheen barnoota koo duran xumura jechuun fedhii garaagaraa yeroo nutti himan rayaan keenya isheen tokko immoo biyyaan baa deemuu kan barbaaddan yoo ta'e abalutti maaliif isiniif hin himuu jettee nu gaafatti. Yeroo kana anis abalu eenyudha jedheen gaafadheeni. Eenyu akka ta'e natti himte. Kan nama ajaa'ibu dabareen barnoota keenyaa ganama ture. Mana barnootaatii deebi'een naannoo toora sa'a 8tti abalu kan isheen jetee nama natti himte sana barbaacha naannoo mana isaan deeme. Suuqii qaba akkanumallee dubartoota gara biyyaan baatti erguun beekama. Kanaan isa bira akkuman gaheen haala kanaaf sin barbaadan jedhe. Inni immoo maarreeyanis as taa'een namoota fedhii akkasii qaban nan barbaada mitiyyi baga nagaan dhufte naan jedhe. Ergan fedhii kiyya itti mee booda maallaqa hin qabu maatiin kiyyas tolinaaf hin jedhanii haa ta'utii garuu deemuun barbaadaa jireenya maatii kiyyaa dabarsuuf filannoon ani qabu kana qofaadhaa jedheen yeroon itti himu baasiinsaa guddaadha. Ani karaan ittiin waadaa siif hin galu hin qabu haa ta'utii garuu yoom maallaqa namarraatii argadheen beekanii deddeebi'iitii nagaafadhu naan jedhe. Deddeebi'iitii nagaafadhu jechuunsaa anaaf akka carraan kun siif milkaa'eeraa ta'ee natti mul'ate. Guyyaa sanarraatii kaasee sa'aatiin naannoo mana isaarra darbu balbala rukuteen gaafadheen maalirra geesse maaltu jira jedheen gaggaafachuu eegalee. Naannoo baatii 3 mana isaatti hin deddeebi'e. Turtii baatii 3 booddee akkana jedheenaaf deebise. Maallaqa argadheeraa haa ta'utii garuu natti heerumuu qabda naan jedhe. Dhugaa dubbachuuf baay'een nahee. Namni kun xiqqoo umuriidhaan anarra jira. Anis maaliif bifa kanaan na yaaddee anoo maatii kiyyaaf dabarsuuf jedheenii jedhee yeroon deebisuu fi jireenyi kennanii fudhachuudha. Waadaa mallee si galfadheen gara biyyaan baatiyoon si erge malee haala kamiin si amaneen si ergaa
naan jedhee anis isa yeroo biraa itti mari'achuu dandeenya gaa'ellis ta'e jaalalli al takkaatti hin dhaabatu haa ta'uutii garuu maallaqa naaf ergiteen rabbiif jedhiitii na ergii siif hin deebisan jedheeni. Kanaan innis dur suuqiimatti kan na gaggeessu ture yeroon ani isa bira deemu balbala suuqii natti cufee koottu seeni naan jedhee ol na galchee na dhungachuu qaama kiyya tuttuquu fi kanneen kana fakkaataniin miira kiyya kaasuu jalqabee amma gaa sadarkaan taan irran ga'e mitiire fedhiin kiyya gara biraadha inni immoo kan barbaadu dursee waan gara biraadha. Kanaan akkanumaan otoo isa biratti hin deddeebi'u guyyaa tokko yoon guyyaama tokkoon si waliin ciise gara biyya ambaatti sin erga maallaqa kiyya immoo deemtee naaf deebista kanan si fuudhan jedhes yoo fedhii kee ta'e qofa booddee irratti mari'anna naan jedhee anis jireenya maatii kiyyaa dabarsuuf jedheen tole jedheen guyyaa tokko waliin ciisee kabaja dorbummaa kiyyas gara biyya ambaatti imaluuf jedheen kenneen battaluma waraqaa eenyummaa paaspoortii Finfinnee deemeen baasifadheen viizaan kiyyallee naaf ergamee barnootuma kutaa torbotoon baradhu baatii 2 booda naaf deebi'ee gara biyya ambaatti imala koo raawwadhee yeroon biyya ambaa deemu biyya keessatti akkaawuntii buukiin bananneen ture akkuma na ergeen dallaalli na erge kuni ergan deemee booda dachaa maallaqa ittiin si ergee naaf kennita naan jedhee kana ta'uu baannaan maatii kees karaa argattu hin qabdu maallaqa ergite hundumaa dallaalli yookiin immoo faddaalli akkasi jalaa nyaatu godha naan jedhee anis waan biyya ambaa waan hin beekneef tole jedheen maallaqa ittiin na erge dachaa isaan kenneefi kanaan baatii sadaffaallee maallaqa kiyya nyaachuuf yeroo ka'u dubartii biyya ambaa jirtu nama biyya koo taate tokkoon maaloo nama biyyaa naaf barbaadii maatii kiyya qunnamuun barbaadaa akkaawuntii haa banatanii jedheen yeroon itti himu tole jettee naaf barbaaddee yeroo garaagarummaa sa'a 2 hin guunne keessatti maatii koo bilbilaan akkan argadhu na taasiste. Kanaan bulanii haati kiyya akkaawuntii bantee sanarratti baatii baatiidhaan maallaqa kiyya erguun jalqabee haati kiyya masoo maqaa naaf baastee xiiqoftuu koonaan jetti. Xiiqii jechuun jibbananii firoottan ishee haala isaan nu godhan irraatii qabu. Maallaqan biyya ambaatii hojjedheen mana dhagaa haadha koof ijaareen itti galchee. Mooraa isaallee dhagaatiin hidheen akka aanaa keenyaatti mana mooraansaa dhagaatiin hidhame kan jalqabaa mana keenyan taasisee kana qofaa miti meeshaawwan babbareedoo magaalaa Finfinneetii bichisiiseen mana keenya keessa guuchisee ammallee kanaan hin dhaabbanne baajaajii haaraa obboleessa kiyyaa hangafaaf hin bitee ammallee kanaan hin dhaabbanne haadha kiyyaaf mana hofcoon dhaabee kana hundumaa waggaa 6 keessatti maatii koof raawwadheen boquun isaanii gadi jedhee kan ture ol qabeen xiiqoftuu haadha xiiqii jedhameen kaleessa asii gadi nu ilaalaa kan turan har'a asii ol nu ilaaluu jalqabanii firoottan kiyya hundi isaanii jijjiirama maatii koo arganii ijoollee isaanii gara biyya ambaatti ergatanis haa ta'uutii garuu ijoolleen isaanii immoo faallaa ta'anii kaan ni ari'amu kaan immoo dhiira nyaachisu fi kanneen kana fakkaataniin qoramaa jiru. Turtii waggaa 6 gara biyyaatti illee takkaa fotoon deebi'iin ergan hojjedhee booda haati kiyya kottugaa yaantala koo nuufis waan goote hin ga'aa kanaan booddee immoo mataa keef jiraadhu naan jettee kanaan anis waggaa 6 booda jireenyi maatii koo maal fakkaata kan jedhu ilaaluuf gara biyyaatti hin deebi'ee. Ofeenis arkeen wantan godhe hundumaatti baay'een gammadee maatii kiyyaaf kana gochuu kiyyatti hangam akkam gammade otoon sinitti mee jechoonni nan gahu baay'een boqodhee olin jedhee boquun kiyya ol jedhee deemee warra hiyyeessa jedhamurraa gara warra sooressaa jedhamuutti jijjiirame inni kaan dubartii 2-3 ergatee kan hin milkoofnee fi intalli obbo Abaluu garuu qofaa ishee deemtee kana hundumaa goote akkam eebbifamtuudha rabbi eebbisee akkam kennee fi jedhanii ollaan hundi anaan na eebbisu jalqabee maatii koo biras baatii 2 ergan boqodhee booda haati kiyya kanaan booddee isin lamaanuu heerumaa umriin keessan heerumaaf ga'eera nuun jettee haati keenyi akka heerumnuuf gaaffii nuuf dhiyeessite. Kanaan obboleettii koo waliin lakki heerumurraa takkaa biyya ambaa deemnee waggaa 2 hojjetannee gaa'elatti seenna malee amma hin heerumnu jennee walii gallee maatii keenya mari'annee si'a lammaffaa hojjechuuf gara biyya ambaatti ni malee sila
daldalaa maallaqa walitti qabachuu bareera eenyuufiyyuu karoora kaayyoo malee hin erguum. Obboloonni koo warri kaan barnootarra waan jiraniif boo'uu miti otoo iyyaniiyyuu baatii 2 baatii 3tti haati koo qarshii 100 yookiin immoo 2 yoo kennitee fi isin gahaa mataa keessan gadi qabadhaatii baradhaa jedheen isaan didaam. Dhiiraaf immoo gonkumaa iyyuu hin erguum. Rakkadhe miti maaliif cicciteeraa hiyyummaadhaaf jedheen wanta nyaadhee dhuguun dhabee otoo naan jedheeyyuu tole jedheen dhiiraaf hin goyyomfamu. Kanaan garuu akkan fedhee heerumuu qabu hiriyaa kiyya tokkotti himeeraam. Isheenis obboleessatti naaf oola kan naan jette biyya kan jiraatu dargaggeessa tokkoon wal na barsiiste. Mucayyoo kana waliin biyyaan baatti maleen waggaa 2 booddee sirriitti ishee beekaam. Isheenis cimtuudha sirriitti na gorsiti. Waa hedduullee keessumaa amantaa kiyyatti jabaachuu akkan qabu karaa isheen baradhe. Hiriyaa koo sirrii hiriyaa koo dhugaa jedheen fudhaam. Kanaafis dhiira karaa ishee dhufe nan qabadhe nan jaalladhe. Hariiroo jaalalaatti yeroo garaagaraa seenus haa ta'uutii garuu gaa'ila naaf ta'a jedheen murteesseen jala mureen kan inni itti seeneeru hariiroo tokko iyyuu hin qabu. Mucayyoo kanaanis baay'een jaalladhe. Innis yeroo hundaa naaf bilbila anis yeroo hundaan bilbilaafi. Maal hojjete maal nyaatte maal dhugde eessa oolte eenyutu maal siin jedhe maaf aarte maaf gammadde jedhanii guyyaadhaan wal gaafachuun gaaffii keenya yeroo maraatiin jaalala sirrii isa dhugaadha kan jedhamu isarratti hin dabarse. Maallaqa kiyya akka maallaqa isaatti waan ilaaluuf waa'ee gara fuulduraatti karoorsuu malee otoo na gaafatee anis hin ergu innis nan gaafatu. Ofiis baatii kana haga kanaan hojjedhe baatii kana immoo haga kanaan argadhe jedhee natti hima. Anis akkanuman isatti haasahaam haala gaariitiin waliigallee waa'ee jaalalaa utuu hin taane waa'ee gaa'elaa odeessinaam. Iftoominaan wanti kaleessa dabarsine wanti kaleessa darbe keessumaa waa'een kabaja kiyya dhabu durseen isatti haasa'een innis na amanee wal amansiisnee waggaa 2 qofa hojjedheen deebi'a jedheen waliigallee haga waggaa 2tti eeguun jalqabeem. Yeroon inuma fiiga mitiire turtiin waggaa 2 kuni gaheem. Gara biyyaattis nan galeem. Cidha yoo goone maallaqa guddaa nu jalaa fudhata jennee anumaaf inni walitti sassannee gara magaalaa Finfinneetti dhufee naannawaa magaalaa Finfinnee mana xiqqoo tokko kireeffatee baatii 1 baatii 2 asitti dabarsinaa. Sanaan booddee jaarsa ergannee seera qabeessaan waliin jiraachaa akka jirru maatii keenya beeksisna jedhee karoorsee anis galeen baatii 2 waliin hin jiraadhe. Yeroo dheeraaf wal dheebochaa wal arra'aa waan na turreef jaalalli nuti dabarsine ajaa'iba ture. Yeroo kana yoomiyyuu yoo ta'e anis ta'e inni hin dagannuum. Suuraawwan garaagaraa hedduus yeroodhaan deemnee mana suuraattis moobaayila keenyaanis kaaneem. Haadha ofii waan dhoksan hin qabani mitiire haadha kiyyaaf suuraa keenya yerootti ergeen Waaqayyo siniifaa eebbisu jettee nu eebbistiim. Baatii 2 haala ajaa'ibaan waliin dabarsineem. Magaalota kana dura deemnee ilaalleen beekne Jimmaa, Dirreedawaa, Adaamaa, Hawaasaa, Asallaa fi kanneen kana fakkaatan waliin imallee bashannanneem. Anis ta'e inni toora sooshaal miidiyaa keenya irratti akka waliin jirru hawaasas beeksisneem. Jechuun anis suuraa isaa kan koo irratti nan maxxanfadha innis suuraa kiyya kan isaa irratti maxxanfata. Amma jaalalli kuni duubatti ni deebi'a jedhamee eenyutu yaada eenyutu shakkaam. Iimoon, Telegiraamiin, Feesbuukiin, Waatsaappiin waan hundisaa akkaawuntiin isaa kan koo keessa jira. Kan koollee bilbila isaa keessa jira. Bakkatti wal shakkinu huuba walirraatii funaannu hin qabnu. Kanaan baatii 2 guutuu erga waliin dabarsinee booda maatii kee bira yeroo muraasa taa'iitii asuma Finfinnee keessatti haala mijeeffadheen ol si fudhadhaa jedheen amari'ateem. Anis ija maatii koo ilaaluu waan hin barbaadeef gara biyyaatti hin galeem. Torbee 2 nan taa'eem. Turtii torbee 2 booda kaleessa nagaa wal gaafannee karaa bilbilaa wal dhungannee anis sin jaalladha innis sin jaalladha naan jedhee walirratti cufannee bullee karaa hundumaan bilook na godheem. Bilbilli isaas hojjechuu dideem. Akka nama xiyyaara gubbaa deemuu galaana keessatti gadi darbatamee qilleensa irratti hafee beektu yeroo kana akkanan ta'eem. Guyyaa 2 guyyaa 3 torbee 1 nan yaaleem. Homaa waan tokko arguun dadhabeem. Hiriyaa gara biraan qabu yeroo hundaa ana biratti kan galateeffatu jaalallee gaarii nama gaarii waliin wal na barsiiste jedhee hiriyaa koo biyyaan baa abbaa manaan barbaada jennaan isa waliin wal na barsiiste. Isaaf immoo fara taate dubartiin ani beeku ishee qofaadha. Karaan ittiin shakku narraa adda baha jedheen wantin dubbadhee haasa'u haga har'aatti hin qabu. Walitti bu'insi walirraa
gargar nu fageessu miti guyyaa lama sadii walitti nu fachiisullee nu gidduutti uumameen beeku haalli dhufiinsa keenyaa bishaanuma ture haa ta'uutii garuu bilbila narratti cufee karaa hundaan bilook na godhe baatii booddee kan hin arge aruuza isaati dubartiin biyya arabaa jirtu darbee darbee waliin haasofnu tokko waamicha gaa'ela isaanii fi suuraa isaanii dursitee naaf ergite fira kiyyadha dubartiinaan jedhe waliin jaalalleen kiyya gaa'ela dhaabbate dhukkubbiinsaa baay'ee ulfaataadha kana jedheen jechaan haasa'uu hin danda'u duubatti deebi'ees akka inni dubartii gara biraa duuba kiyyaan naannessaa ture sanuu fira kiyyadha kannaan jedhe anillee isaatiin akkan baruuf jaalallee isaa akkan ta'uuf kan wal nu barsiiste waliin gonkumaa gaa'ela dhaabbata miti ija jaalalaatiin iyyuu wal ilaala jedheen shakkeen hin beeku jireenya koo irratti of eeggattuu ilaallattee deemtuun ture kana garuu arguu hin dandeenye jaalalleen kiyya hiriyaa kiyya isaaf immoo fira kan taate kananaan wal barsiiste waliin gaa'ela dhaabbataniiru karaa kam ija kanaan wal ilaaluu deemanii takkaatti immoo walii galanii gaa'ela kanatti akka seenan anaaf hagaarraatti gaaffiidha sanuu yeroo waggaa tokko walitti fufinsaan lamaan isaaniiyyuu akkaawuntii feesbuukii garaagara biratti banatanii jaalallee koo mi'ooftuu koo mi'aawaa koo wal jechaa akkuma nan isa waliin bashannanaa ture waliin bashannanaa suuraa isaanii gadi gadhiisu adda isaaniin goone dhokseen bilbila obboloota kootiin nan ilaalaanii obboleettiin koo immoo abdii akka irraan kutadhuuf har'a iddoo akkanaa deemanii dhaabi baqqaa waa'ee isaan yaadiin dhiirri guute dhiira dhabdamoo ati jettee na gorsuuf waan isaan irra jiran riippoorti naaf gootiin baay'een gubadhe baay'een cinca'ee hanga waggaa tokkotti mana haadha kootti galeen dhukkubsattuu fayyaa dhabduun ta'ee sanuu magaaluma keenya keessa jiraatu kan oofuu motora qaba fagootti arganii darbinaan jedhu maal godhu jireenyi kun karaa kam baatee karaa kam akka seentu hin beekanii jireenya maatii koo sirreesseen kan koo immoo sirreeffachuun dadhabee har'a erga taateen kun ta'ee waggaa sadaffaa fixeera ishee waliin waggaa lama erga waliin jiraatanii booda daa'ima tokkollee godhatanii waliin jiraachuu dadhabanii ani aarii isaatiif dhiirota hedduu obboleessa isaa dabalatee bareera takka gaafa aaran wanta godhaniif wanta dhiisan nama wallaalchisa mitiire sammuu kiyya tasgabbeeffachuuf gadi qabachuuf jecha kanan hin goone hin jiru haa ta'uutii garuu sammuun koo ammallee tasgabbiin godhannee jaalalleen kiyya kun barreeffama abbaa dabtara 32 kan ta'u wantoota nuti waliin dabarsine haala ittiin gara ishee gore ofiillee kan hin beekne ta'uu jireenya kana keessatti of arguusaa malee itti yaadee karoorfatee gaa'ela dhaabbachuuf kan ture ana waliin qofa akka ta'e natti himee ishee waliin karoora kana akka hin qabne kakatee barreessee namatti naaf ergeera anis boo'icha otoo hin taane dhiiga otoo hin boo'uu barreeffama guutuu abbaa dabtara fuula 32 nan dubbisee dhumarratti si balleesseera haadha manaa koo naaf ta'e hin jedhu haa ta'uutii garuu akka namaatti na dubbisi yoo garaa dhiifamaa xiqqoo mallee naaf qabaatte immoo dhiifama naaf godhiitii mootii godheen si jiraachisaa jedhee barreesseera waan kana haadha kiyyaaf yeroon qoodu ati anaaf bara jireenya kootti waan gaarii gootee ijoollee koo kamiyyuu caalaa na gammachiisteetta dhiira kanatti deebitee jennaan garuu wanta na gammachiiste kana deebistee akka fudhattetti yaadii inni anaaf dhiira gumaatii hin barbaadu hin ta'uu dhiira gara biraa guutee jira barbaadii jaalladhu jiraadhu yoo siif ta'uu baate immoo nama sin beeknettillee heerumiitii waliin jiraadhu naan jete haati koo na diddeem obboloonni koollee akkanuma haaloo guddaa isaaf qabu kanaanis isa dhiiseen haadha kiyya gammachiisumaaf jecha dhiira gara biraa ittiin heeruma jedheen kan na fuudhuu barbaadu ani immoo jaalala isaaf hin qabne manatti deddeebisuun jalqabeem dhiifamni isaa laphee koo keessa jira keessi kiyya dhiifama godhiifi naan jedha haa ta'uutii garuu maatiin koo gaa'ela koo hin jaallatanii kanaan isa kana waliin hariiroo jalqabeera isaaf haala gaariidha anaaf garuu qorraas ho'aas miti egeree isaa immoo rabbi guddaatu beeka mee seenaa kiyya kan dhaggeeffattan hariiroo jaalalaa koo irratti hundaa'aatii yaada keessan naaf qoodaa waa'een dubartii waa'een shamarranii mudannoon ishee mudatu dubbatameen dhumu har'aaf kan koo kanuma irratti raawwadhaa ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa
Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettii keenya nama barsiisuuf nama bashannansiisuu danda'u tokko isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.